amantiiwwan garaagaraa yeroo itti waan akkanaa hin balaaleffannaa yeroo jedhantu jira. Haa ta'u amantii waaqeffannaa waaqeffattoonni namas haa ta'u yookaan qaama balaaleffatan qabu. Waaqeffataan waan namni tokko yookiin qaamni biraa na deeggareedheef qofa hin deeggaru waan abalu balaaleffatu jedheef qofa hin balaaleffatu jechuudha. Baay'eellee waan kana warraa achi waliin dubbachuu baate dhaabbilee amantii nuti mootummaadha nuti biyya ofiin jedhu jira. Sun akka mootummaatti yookiin akka biyyaatti waan barbaade jedhee abbaa barbaade arrabsee galuu danda'a. Nuti qajeelfamni keenya kan nuun eeyyamu jechuudha. Nama arrabsuudhaafis nuun eeyyamu balaaleffachuudhaafis nuun eeyyamu jechuudha. Wanti nuti balaaleffannu yoo jiraate waan nuun taane kamu keessattuu sirna alagaan nurra kaa'e. Sirna dhaloota kana cabsee dhaloonni kun akka wajjin hin jiraanne garaagarummaa maatii tokko gidduudhaa qabe haga sabaatitti nu gidduutti uume kana beekamaadhaan ni balaaleffataa jechuudha. Kana immoo gaafa balaaleffatu si balaaleffannaadhaan osoo hin taane waanuma inni sirraa barbaadu san diduudhaan waan warri si cabse kun waan heerri isaanii isaa sirratti fe'atan kun raawwatu san diddaa jechuudha. Gaafa akka fakkeenyatti si kaasaa dhaloota kana sirnuma kana jalatti eeguudhaa maaliif amantii jijjiirrattee maaliif akkana gootee bakka ta'u waalamtuun qabdu maqaa jedhuun maqaa hawaasummaa keessaa baata maqaa maal keessaa baata jedhuun qofa dhaloonni kun sirna isaa hin taane kana sirna isa wajjin hin deemne kana akka fudhatu yaalii hedduu godhamee jira jechuudha. Haga har'aallee godhamaa jira. Maaliif biyya itti amantiin taabonni naabu'ee bakka kanaan hin socho'u asittiin lafa ijaarradha jedhee bakka barbaadetti itti ijaarratutti abbaa barbaade irraa ari'ee itti ijaarratu keessatti nuti gaaffii si'a 10 si'a meeqa erga galmoonni keenya dhaabbachuu qabanii gaaffii lafa awwaalchaa lafa galmaa dhiisnee beeknu jechuudha. Haga ammaatti bakka deebiitti argate muraasa. Maalirraa wanni kun bu'uurri isaa? Bu'uurni isaa sirni sun dhiibbaa sirna sanii keessatti akka ati kuftu akka ati jiraattuuf. Waan kana nan balaaleffadhaa jennaani hin balaaleffattaa jechuudha waan kana. Maaliif yerootti si balaaleffachiisa haala isaatis si balaaleffachiisa. Ta'us immoo nuti balaaleffannee gabbaanee nama arrabsinullee hin qabnu. Waanuma inni nurraa barbaadu san diduudhaan. Maaliif bakka ta'u waalamtuun qabdu namni tokko dhiibbadhaa ortodoksii yookiin pirootestaantii taate malee waan jedhe hin ta'u kanuman didaa jechuudha. Malee gadi bahee hiriira yookiin waan biraa qabadhee gadi baheedhaan nan balaaleffadha waan jedhu ejjennu akkasiillee hin qabnu san namni akkasitti yoo hubate gaarii ta'a jedheetiin yaada jechuudha. Fayyaa taa'e waan kun agartee waan sila hawaasa keessatti agartee os baheetillee namni dubbachuu baate yeroo itti dhageenyitti jira waan ta'eefan bakka sana isin gaafate. Haa ta'u fayyaa taa'e akka waliigalaatti wanni isin kaastanii wanni nuti balaaleffannu wanni immoo dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa nama balaaleffatu akka namaatti hin qabu. Yaa ta'u wanni silaa inni illee balaaleffatu koo jiraate waan isaan taane waan dhala namaa kana hin taane waan nuufii kana hin taane namuu akka hin jaalanne akka balaaleffatu namuu hin beeka kuni namaa ifa wanni silaa namni baree biyya kana keessatti qaama tokkotti hirkattee qaama tokko deeggartee qaama tokko kuffistee qaama tokko kaasuu waan bareefi waan akkasiisan waan namarraa barbaadu kana akka gaaffii faallee godhii namaa kaasa. Yaa ta'u nuti immoo bakka san akki silaa namni illee itti hubachuutii qabu akka kami waan jedhuuf gaaffii kana isinii kaasne fayyaa ta'a isiniin jenna. Akka waliigalaatti salaalee kana keessatti haalota amma irraa dubbachaa turre saniin sochii amantii waaqeffannaa deemaa jiru keessatti fulbaana irraa eegallee namaa koonyaa warra jaarsoo keessatti namni tokko hidhamee haga irraa kan hin bahiitu jira. San bira darbee san dura bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 14 galma Tulluu Dalgeetirraa mana maree wurtuu Salaaleetirraa namni 63 qabamee nama 63 san keessa namni lama gaarraa otoo hin bahin achi jira. San bira darbee gara silaa koonyaa bootee hoobuune galmoonni silaa achi jiran hedduun isaa dhiibbaa garaagaraatiin akka laaffatanii yookaan immoo sagantaa isaanii gaggeeffachaatii hin jirre kan namatti agarsiisu waan silaa amma isin irraa tuqaa turtan akka gaafa guyyaa 15 ji'a 11 bara 2021 akka silaa lakkoofsa keenyatti namni hedduun galma sanii qabamee
kaan buusii galmee isla buusiitti buufatantu qaba. Achirraa faa maqaa laalanii yeroo itti galma seenanii qabantu ture jechuudha. Gara hundee kana maayi haga ammaa namoonni 21 ta'u waajjira poolisii achi jiru. Asuma dhiyeenya immoo mudda keessallee as koonyaa fiichee jala galma tulluu guddaa magaalaa Hambisootti kan argamu mudda seenuudhaan nama 2 qabanii isaan illee gadhiisaniiru. Kaan isaanii immoo reebichaan nama reebanii dhiisuu duwwaa osoo hin ta'in qabeenya galmichaa qabeenya namoota saniitillee saamuun kaan caccabsuun tureera. Suni dhiibbaa amantii waaqeffannaa giddugala kana yookaan salaalee kana keessatti ta'aa jirurraa waan kana bu'uura godhanneeti kan isin gaafachaa turre. Saniif kun maaliif ta'ee waan jiru isinummaanuu jalqaba nuu himaa turtanii akka waliigalaatti taatee as keessatti ta'ee jiru kana akkamitti hubachuuti qaban namni waan kana godhus agartee warri waan kana godhu waan kana akkamitti hubachuu qabaa amantiin kun amantii akkamii akka ta'e akka beekuu danda'u akka waliigalaatti wanni isin dhaamtaniif hoggaa jiraate warra kana umarratti wanni isin dhaamtaniif hoggaa jiraate taarii warra waan kun godhe beekes ta'uu danda'a otoo hin beekinis ta'uu danda'a dhugumatti immoo amantii waaqeffannaadhaa kana kallattii biraatti subatee ta'uu danda'a. Tarii waan kun maaliif waan jedhu sanii wal qabsiisee waan namni gochuutii qabu kan beekuutii qabu waliigala isaa akka dhaamsatti wanni jettan hoggaa jiraate akka nu dubbatan barbaanne waan kana. Tole fayyaa ta'e asirratti wanni sirriitti namaa ifa ta'uu qabu dhaloota kanaa ifa ta'uu qabu hin jiramoo hin jiru bara darbeerraa qabee bara 2021 yeroo walgahii mana maree wiirtuu salaalee galma tulluu adalgeetti taa'uuf deemnetti namoota achitti walgahii san irratti argame daa'imman xixiqqaallee daa'imman waggaa hin guunne dabalatee nama achitti argame guutuu isaa hidhuutu ture. San keessa namoonni baay'een itti deddeebii qaama nageenyaa warra godinaa warra namoota bakka garaagaraa wajjin namoonni baay'een gadhiifaman illee namni 2 haga ammaatti hin bahin jiru jechuudha. Irra deddeebinee gaafannullee dhimma keessan irraa fixanne jedhu kan qabaman garuu galmaa'ii shakkiin isaanii ittiin qabaman nuti shakkii biraa isaan qaban hin beeknu jechuudha. Kan qabaman galma dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kana jala jiru galma tulluu adalgeetirraa achi qabamanii haga ammaatti achuma jiru jechuudha. Itti deddeebinee gaafannu furmaata laachuu hin dandeenye akkasumas birraa darbe kana keessa gaggeessaa galma qarree gohaa sababa shakkii waan silaa duraan raasaa turre san namni biraa gara biraatti raawwatee shakkii nama biraatiin waan kana waaqeffataatu godhee waan jedhuuf sababa waayyuu ta'e qofaaf qabamee haga har'aatti ji'a meeqa achi taa'ee jira jechuudha. Namni sun barsiisaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatis akkasumas gara saayinsii barnoota ammayyaa kanaanis barsiisaadha jechuudha. Namni waan kana hojjetu osoo yakka tokko hin qabaanne haga ammaatitti himannaa tokko malee taa'ee jira jechuudha. Dabalata koonyaa dhaboo abootee galma hundee ganamaati dhaloota keenyaa achi jiru gaafa duraa guyyaa seenuudhaan nama 2 ni qabanii nama 2 qabame san warri kaan warri hojii oolee galgala galmatti deebee nama 13 amma sirra deebiidhaan qabanii akkuma sanitti booda akka atu durarraa kaase buusii dhaabbata kanaa galmeewwan dhaabbanni kun keessoo isaatti tajaajilamu fudhachuudhaan isarraa maqaa nama waaqeffataa ta'ee akka waaqeffataan guutuun yakkamaa ta'eetitti qaama waraanaa qabatanii adamsuudhaan namoota achitti argatan kamuu guyyaa guyyaadhaan to'achuun turee jira jechuudha. Kuni dhuguma qajeelfama biyya kanaatiitu heera biyya kanaa yookiin seera biituun baafattee ittiin bultutu dhaabbileen amantii biyya kanaa ittiin bulutu waan kana jedhaa yoo jenne kuni gochaa namoonni dhuunfan yeroo amma jiru rakkoo amma jiru kana dahoo godhatee waaqeffattoota irratti raawwachaa jirudha jechuudha. Kana namuu sirriitti beekuu qaba. Akka fakkeenyaatti galma Tulluu Guddaa Dagam magaalaa Hambisoo dhaqanii warri qabe suni wantoota akka fakkeenyaatti qaamni kamuu namni kamuu yakka qabaate to'atamee seeraaf ni dhiyaata kana ni beeknaa jechuudha. Haa ta'uti namni siinimti kun maal qabdii jedhe siinii ati buna itti dhuddu siinii jaranaa meeshaadha itti tajaajilamtaa jechuudha. Siinii kanallee siinimti warra kanaatu maal qabaa haga jedhee jibbiinsa Oromoo irraa qabu jecha
siinii takka takkaan cabsaa jechuudha. Meeshaa waan sila dookumentii keessa kaawwatu dookumentiiwwan jiru baaniriiwwan dhaloonni sun tajaajilaman meeshaa kamuu osoo hin dhiisin cicciruu fi maallaqa argatan immoo buusii galmi isaa buufatee ittiin wal tajaajilu buusii dhaabbata isaa ittiin tajaajilu dabalatee fudhatanii jechuudha. Haga irraa haga afgaaffii kana goonutti hin deebine jechuudha. Bilbiloonni gaariin hin deebine jechuudha. San qofa miti. Kun meeshaadha. Meeshaa nama jiru tora. Oma rakkoon qabu. Dhala namaa haga feerroodhaan reebu haga sanitti deemanii jechuudha. Kun nuti warra kana warri dhaabnu hoo jiraate yoo adeemsa seeraa ta'e qaamni seeraa naannoo sanitti erge yoo ta'e warra kana warri sun qaama seeraatti poolisoota uffata seeraa uffatu poolisoota beeknullee maqaadhaan illee beeknu namoota nuti beeknu jechuudha. Qaama seeratti miti jechuudha qaama seeratti guutuutti dhibba beeknaa jechuudha. Namoota maqaa wajjin beeknu namni waan kana raawwate. Duuban garuu waajjirri akka waan hin ergineetitti yoo waajjirri waan kana hin ergine bulchaa jira waajjirri kun. Namni caasaa isaa hin to'anne nuti ifatti akka waajjirri nutti mineetti jala sararree beekna ergamus wantoonni mirkaneessu baay'eetu jira waan ta'eef waan san keessallee achi fagaachuu baanu san qofa miti aanaa yaayyaa gullalleetti irratti konya yaayyaa gullallee nuti qabnu nama sadii karumarraa saba waaqeffataa ta'e qofaaf qabanii isin qorannadanii nam tokko biraa gadhiisanii namni lama haga ammaatitti achi keessa jira jechuudha. Sababni isaan kaasan qaama biraa wajjin hidhata qabduu qaama akkasii wajjin hidhata qabduu malee baruma baraan hidhata qabduu malee hidhata akkanaa qabdu waan jedhu ifatti hin jiru argataniis hin beekan. Haa ta'uti nuti dhaabbata amantiiti. Dhaabbanni amantii immoo waan amantiin isaa waan dhaloonni isaa irraa barbaadu kamuu ni raawwata. Sararawwan akkana kanaa kana sarara waa itti maxxansanii miidhan diriirfatan kanarra dhaabbatanii waan kana raawwatu malee yakkoota isaan irraa nu shakkan kana raawwanneeti miti. Keessattuu konyaa hidhabuu aboote namni jibbiinsa amantiitti irraa waan qabu ofuma isaaniiti keessoo isaaniiti irratti manni amantii keessattuu dhibban gama ortodoksiitiin ture sun ofii isaaniiti waan achi keessaa qaban qayyelfama walii cabsanii akka waa waaqeffataa waa raawwateetitti ollaa hawaasa keessa gadhiisuudhaan haga hawaasni wal miidhuu haga lubbuu wal baasu haga ga'utti haga dhaloonni qaama hir'ate manni meeqa gubate namoonni beekaa jechuudha. Waan san kan taphate warruma amantii biraa geggeessu san dhaloonni keenya waan keessaa harkan qabu jechuudha. Waan tokko haa ta'uti booda dhiibanii dhaloonni keenya akka yakkatti seenuuf irratti ragaa qindeeffachuudhaaf waa baay'ee raawwachaa turanii jechuudha. Dhaloonni keenya obsa qabuun waan silaa heera isaa keessatti baratte waan qabuuf waan saniin ce'ee jira galmoonni cufaman ni jiru jechuudha. Galma san kan cufe namoota dhuunfaa jibbiinsa amantii waaqeffannaatirraa qaban caasaa mootummaa keessa jiran kan mootummaarraa mindaa argachaa jiranii jechuudha. Ifatti wanni beekamuu qabu dhaloonni keenya illee wanni beekuu qabu. Haa ta'u akka waliigalaatitti dhaloota keenya jiraniif waaqeffattoonni silaafuu adeemsa fi heera isaa ni beeka. Heerri inni qabu dhaloota isaa kana ijaaree heera Oromoon qabu sirna isaaf ta'u san ijaarrate jaalala Oromoon qabu san wal dhagahuu Oromoon qabu san diinagdee warra abbaa Oromoo hawaasummaa warri abbaa Oromoo dhaloonni keenya gaafa Oromoo jirurraa qabu waan san ijaarratee ittiin jiraachuu fi wal jiraachisuu akka ta'e dhaloonni keenya galma jiru ni beeka. Dhaloonni akka Oromootitti jirummoo wanni nuti hojjechaa jirru waan dhaloota keenyatti waan Oromooti. Nama Oromoo ta'e kamiifuu waan ta'u waan isa jiraachisu. San beekee akka loon kanuma isa fayyadu kana gaafa ati silmi irraa kuttuu si dhiita jedhasan akka hin taane wanni hojjechaa jirru waan dhaloota keenya hundaafuu ta'u. Nuti abaluun kun amantii akkasii keessa jira haa dhiibbamu hin jenne. Abaluun kun jireenya akkasii jiraachaa jira laga akkasiitii dhufe haa dhiibbamu waan jedhe hin qabu. Nuti akka dhalootatti gurraachi kun of danda'ee jireenya heerri isaa qabu jireenya dhalootummaan isa barsiisee sanitti deebi'ee akka jiraatu of danda'ee akka jiraatu waan san irratti hojjechaa jirra waan ta'eef dhaloonni keenya gama kamiinuu jiru
waan san beekee jibbiinsa namni keessa uumuun dhaloota isaa akka hin jibbine tapha namni taphatuun keessattuu Oromoon har'a ijji isaa argee wanti raawwatamaa jiru wanni Oromoo irratti deemaa jiru kun dhiibbaa amantii qofa moo Oromoos Oromummaas balleessuu waan jedhu san ofaa gaafatu ofuma keessattuu obboleeyyan keenya mana amantaa biraa jala jiran gaaddisa amantii biraa jala jiran wanni ta'aa jiru kun warra uummata Oromoo wajjin ni deema ofaa gaafatu gaafa Oromoon achi arrabsamu jala taa'ee amiin jedha taanani gaafa obboleessi isaa haadhi isaa abbaan isaa biratti qalabamas amiin jechuudhaaf ta'a waan ta'eef san hundumaa keessa ilaallatee akka Oromootitti waan isaa ta'u warra waan kana raawwachuudhaaf yoo ati didde dhiibbaa keessa si galchuudhaaf gara biraatitti shoofan hunda'u dhaga'ee akkuma Oromootittuu daba isa gidduutti uumame kamuu cabsee bu'uurri jiruuf jireenya uummata kanaa Oromummaa ta'uu isaa beekee utubaan dhaloota kana jiraachise Oromummaa ta'uu isaa beekee maaliif akka fakkeenyatti biqiltuu tokko yoo fidanne biqiltuun tokko hundee ittiin bishaan albuuda isa barbaachisu ittiin argatee biqiltuun sun damee godhatee dameen isaa sun firii godhatee firiin sun sanyii itti fufiinsa qabu akka uumu waan taasisu qaba. Nuufillee Oromummaan hundee waan san albuuda ittiin argannu bishaan kamuu ittiin argannee immoo jirma jabaa godhannee damee bal'aa godhannee firii argannu firiin sun immoo Oromoo fi dhaloota lafaa qabnu kana ta'uu beekee namni akkasitti ilaalee namni jirma dhiiseet hundee dhiiseet baala irratti wal lolaa oola. Yoo jirmi hin jiraanne yoo damee gurguddaan kun hin jiraanne yoo hundeen isaa hin jiraanne wanni jiru kun maali? Wantoonni akka sagantaan alagaan nutti fide kun wantoonni sirnoonni qajeelfamoonni wantoonni garaagaraa namni ittiin adeemsa diinagdee ittiin horattu wantoonni alagaan nutti fide baay'eedha. Amantiidhaan garaagara. Amantiin waan xiqqaa ittiin akka baalatitti yookiin akka bu'aa booda argamu sanitti ilaalee namni wantoonni iddoon dhalootaa akka namni lagaa maal jedhu kun diinagdeen ati harkaa qabdu oolman ati nama wajjin ooltu biyya keessa jiraadhu biyya alaa jiraadhu wantoonni kun waan xixiqqaadha waan xixiqqaa kana dhiisnee Oromummaa irratti yoo walii galle Oromummaan immoo maal nurraa barbaaddi yoo jenne dhalootummaan maal nurraa barbaaddi yoo jenne of gaafanne deebii kana lafa kaawwanne garaagarummaa namni gidduutti uumu olees gadees gama hundaanuu dhaloonni keenya gidduutti akka hin taane ta'aa jiru kun ni dhiphachuu bira darbee baduu danda'a waan ta'eef dhaloonni keenya akkasitti hubatee waan isaa ta'u waan dhaloota isaatii ta'u akka raawwatu waan jedhuun qabaa jechuudhaan. Akka waliigalaatti waan jiru nu kaastaniitiin jirtu wanni silaa hafee jira waggaa jettan dhumarratti hordoftoota amantii waaqeffannaatiif illee wanni dhaamte waggaa jiraate tarii isaan akkaataa qajeelfama amantii isaaniitiin waan raawwatan qabuun ni beeku. Tarii immoo taateewwan akkanaa kun irra deddeebi'ee dhufa waggaa ta'e maaliif nama itti himta lakkii nuti warra akkanaati dhaabbata amantiitii waan akkanaatu hojjennaa jettee namatti himta. Harma durallee himaa waan turameef dhiibbatee dhufeetuma jechuudha. Dhiibban kun yeroo baay'ee kan uumamu. Tarii wantoonni akkasii sunillee irra deddeebi'ee kan deebi'ee mul'atu waggaa ta'e wanni silaa hordoftoonni amantii waaqeffannaatiif gochuutii qaban wanni jiru akka dhaamsatti wanni itti dabalatan waggaa jiraate jaarraa isinii kenna. Fayyaa ta'een dhaloonni keenya waan hojjetu ni beeka. Wanni sirriitti ilaaluu qabnu akka silaa namni alaatti jiru malee akka keessoo dhaloota keenyaa dhaloonni keenya waan hojjetu sirriitti beeka. Haa ta'uti ammallee irra deebinee tis yoo walii dhaabne waan hin banneef dhaloonni keenya jiru kamuu cichoominni waan ofii hojjechuu qe'ee ofii abbaa jabeeffata sirna ofii abbaatu ijaarrata. Sirna kee gaafa ijaarrattu gufuun baay'een si qunnamuu danda'a. Gufuu san garuu jabina keetti cabsa. Yookiin immoo gufuu santu cabsaa jechuudha waan hin jabaanne. Kanaaf jabaattee gufuu sanirra darbuudhaaf ati waan si ilaallatuu fi waan Oromoodhaa ta'u beekumsa qabdurraa beekumsa warra abbaa Oromoo heerri warra abbaa Oromoo si barsiise san gabbifattee saayinsii addunyaan amma sitti fide kana ilaallattee akka silaa heerri kee si eeyyamutti walii kee jabeeffattee yoo
heera nurraa barbaadamu san qajeelfama nurraa barbaadamu san raawwachaa deemne. Obsa walii obsuu qabnu san hamba keenyaa obsinee alagaa fi sagantaa alagaa immoo akka ofirraa eeguu qabnutti ofirraa eegne afaan beeknu ofirraa eegne galma keenya irratti akkan dura jedhe beekumsa qabnu diinagdee qabnu yeroo qabnu kamuu an dhaloota koo Oromoodha biyya silaa nuti qabnu lafee warra keenyatirraa lafee warra darbaniitirraa ijaaramtee jirti biyyi tun gatii sanii beekne ayyaantummaan isaaniillee ayyaantummaa warra keenya darbeellee waan nu milkeessuuf san ilaallannee bakka kamittuu jabaannee bu'uurarraa heera qabnu san jabeeffannee gara biraa yoo hin dhaqne ofuma taanee yoo argamne ni ceena waan ta'eef namuu waan san beekee waan kamuu darbuudhaaf bu'uurarraa namni ofuma ta'e argamuudha dugda isaatiin dhaabbachuudha. Yoo of ta'e homtuu akka fuulduraan dhaabbanne beekee homtuu akka hin gufachiisne beekee jabaachuu olola namni gama biraati odeessu darbatu dhiisee ofii isaati wal dhagahee bu'uurarraa waan ofii abbaatu jabeeffata waan ta'eef qe'ee ofii abbaatu eeggata waan ta'eef jabaatee qe'ee isaa tifkatu jabaatee dhaloota isaa haa eeggatu dhaloota isaa haa barsiifatu heera irraa kumne san bulchiinsa sirna keenya keessaa qabnu san deeffannee adeemsa heera keenya nurraa barbaadamu san guuttannee jiraachuudhaaf numa qabdi waan ta'eef namuu qe'ee keenya dhufee nuun tiksu saniif qe'ee keenya eeggachuun barnoota keenya wal barsiisuun dhaloota kana qabdi dhaloonni kun jabaateetuma wal barsiisuu qaba waan jedhuun qabaa jechuudha dhaloota keenya kan mannaama maaliif irra caalaa dhaloonni keenya bilchaatadha waan hojjetuun beekaa jechuudha. Ati hojjedhu jettee qofaaf hin hojjetu dhiisi jettee qofaaf hin dhiisu jechuudha. Waan isaa fi dhaloota isaati ta'u ni hojjeta waan isaaf dhaloota isaati hin taane immoo osoo itti ni dhiisa waan ta'eef dhaloota keenyan hama jabaan nu jedhaa jechuudha. Wacaan injigu sirni gadaa jarana callisu burqaa fila gadaatu fala sirna gadaatu fala ila gadaatu fala sirna gadaatu fala